Akas geessanii bona dhimma isaatu ani sin dhagaan jiru sagalee baay'ee makiinaan baay'ee ariifataa jira waan ta'eef bilbila Leencoo kiyyallee yookaan harkaa gochuutu mala waan ta'eef mee bilbila tokko furmaatatti godha karaarraan dabsaafanii nagaa ta'a bakka maaliifuu kanuma sagalee warri waraabda yoo jiraatanii poosti godhaati. dhaabachuu namni qabu jira bilbila kee sagalee laata. waraabne xiqqoo dhiyaatteetta mubee Mee shumeezin mube beektaame yeroo tokko obballeessi guddisime. Mube sittiin dhaga'aminiit inshaallah waan nurraa eegamuun goona. Silaa galuun kee noolu yoo si hidhanis rabbi si faana ta'u waan si godhamuu qabu siif goona waan humna keenya ammoo dubbiin kee kun shira guddaa qabdi. Namni dhimma kee hordofaa jira jedhame sun akkam ta'ee osoo namni koreen wa'ii dhimma kee harkaa qabuu daddarbanii poolisatti si kennuun kun namni keenya wal nyaata qarshuma xiqqootti wal gurgurata. Siin rabbiin si faana haa ta'u nuti waan humna keenyaa siif goona garuu dhimma kee kan ammoo qorannee irra ni geenya isaadha. Kun waan haaraa miti uummata keenyaaf waan xiqqootti wal gurgurata beekamaa kun shira dalagame mucaa kanarratti. Lafa rafanii algaan hin jiru, firaashni hin jiru, simmintoo rafanii inni duraa fayyaan qabu sinigalee xiqqaate miidhaa hedduutu ragaa mucaan kun hidhaa san keessatti lubbuu isaa dhabuu danda'a. Haga dandeettanii immoo wallaahi rabbi sodaadha. Hundi keessan qalbii dhiisaa bakka kana kanatti qalbiin hin jiru. Sheer godhaati warra beekumtii qabu minaamina wayii biraan ga'aati haa dhufanii koppiliinki godhaa dhufanii ofiin dhufanii. Wallaahi ani hedduu garaa na nyaata. Koppiliinki kata isin koppiliinki maa Oromoo mataan asila yaa akii nama arrabsaan jirru. Micaa miskiina lutti irraa muramtee sagalee ta'u jirra. Sagalee keessan kanaan siigalee kuni bar musiibatu itti bu'e micaa kana rabbiin siigalee bar waa lamaan darare obboleessa kee waa lamaan darare dhageeffadha. Lutti irraa muramtee ammallee deebi'ee yoo mana hidhaatti dararamu sittiin dhagahamu mataan si dalagaa jedhee baraati. Kaazana jina jala teettu cadhibteetiin mataan maan dalagaa obboleessa kan keetii miti Oromoo miti hayi. Moo dirqama siigalee wajjin dhalatuu qabda. Mootummaan akka dhuftee fuutee deemteen argitaa jirtani. Mootummaan eessa geessiti? Sila mana hidhaa geessiti moo? Sila fuudhanii ajjeesanii saharatti darbamu. Nama mee yoo ajjeesanii fuudhanii saharatti dabran eenyu waa jedhame hin beeytaniis. Ijoolleen suudii keessa jirtan hin beeytan. Abbaan fedhe si qalee si ajjeesee jecha. Sahara yoo si darbe bar guyyaa lama bicha sirraa haasanii bar. Kana beeytanii mee? Ijoollee meeqa meeqa saharatti darban fuudhanii ajjeesanii mata fuudhanii darbine. Nama darbuu sun bar kabaja wallaahi nama darbuu sun kabaja mootummaan sun darbiyaa jechuudha. Akkanatti isaa kana jechuudha isa nyaachisee isa obaasee waa hunda godhuufirra wallaahi ajjeesee jechuudha gumaa waa xiqqoo kafala siigalee maaliif suudiin taa'e suudii ta'ee waa guddaa kafala. Kun abashaadha siigalee waa xiqqoo kafala inni ajjeesuu irra filatamaadha siigalee yaa akii azara deemtanii isin akkanumatti afaanumaan booyuu bichaa beeytaniin booyina ashaanguliitii kijibdootan kijibanii meeqoo tosanii booyina. Osoo mucaan kun Oromoon qarqara Oromoo rabbi jedha osoo jedhu du'e mucaan kun du'e gab jedha. Hin booyina as deemtanii fakkeeffatu dhiisatti sheer godhaatti nama waama. Wallahi lazim Oromoo dara rabbiin sodaadha mucaa kana qaqqaba rabbii jedhaatti nama miila hin qabne nama miila qabu hidhaa suudii keessatti argaa jirtu rabbiin sodaadha Oromootu isinitti iyyatu mucaan kun eessa dhaqee eessa geessan wallahi. Osoo Oromootti iyyatu osoo Oromoon nutti iyyatu wallahi billahi birrii takkarqara osoo goone kana bakka Oromoo jedhu jechuudha osoo Oromoo na dhaqqaba ni qarqara Oromoo osoo jedhu du'e wallahi lazim gab jedha ciisaa deematti isin sarees jammat wanni isin beeytan wazza deemtanii ashaangulliitii booyisaa ergu hin booyinaa kalas bakkee du'e gaafa du'e hin bootan bakka takkatti isinii galee amma hin booyinaa fakkeessinaa zara deemtanii. Yoo dandeettan hundi keessan namoota cimatti asii fa'aatti mubaarakii fa'aatti warra mana banadhaa iyyaa uuu jedhaati warri fooloo kuma takka ol qabdan iyyaa fi deema booya fi deema mana keessan banadhaa viidiyoo dalagaatu hin fakkeessina. Asirraa diqaalaa harkatti qabatu jala deemanii sheer godhanii wallahi laazim ilma namaa kamiillee irraa cittee oshinti beetii dhaqee fayyadamuu hin dandeenye rakkatee mana hidhaa keessatti salacha'amu osoo inni mana haakimii keessatti salacha'amaa jiru nagalchaa jedhee karate mucaan kun seenaa maal himan gaafa inni du'e
gaafa jiraa namaatiin hin dubbanne du'aa namaa namni martuu piroofaayilii irra isa kaayate eekamta fakkaata malee kun qarqaartan fakkaatu akka mataa hiyyaasitti jechuudha. Osoo dubartiin takka diqaalaa fuutee as dhuftee akka jiru kanaan nama feemasii godhurraa dhaqanii taaptaap godhurraa kuunitti tolchite kuuni bagatte cabsite jechuudha. Waan akkanaa kanaatu namatti gabbaa malee rakkataa kenna bira dhaabanne gargaaranne akka kanattuu haa dhalatu. Oromoon salphaan hundi keessan hundi kee namni rabbiin sodaatu dhageeffadhu namni rabbiin sodaatu hundi kan kee nama 300 as jirtanii wallaahi viidiyoo kana hundi keessan sheer godha. Mubaarakiin ta'ee aslii ta'ee feemasoota Oromoon qabdu kawaa dubbatu asirratti kawaa dhaga hundi kan kee sheer godha. Maaliifi gaafa isin sheer gootanii koppilinkii gootan sagaleen teessan Oromoo guutuu sigalee ka hojjetaa mootummaa dhaga'uu danda'a, ka hadireen dhaga'uu danda'a, xiqqaan dhaga'uu danda'a, ka biyya Arabaa dhaga'uu danda'a, ka biyya Faranjii dhaga'uu danda'a. Namni gudduun dhaga. Gaafa gurra dhagaafate ammoo namni gabbayee sagalee namaa ta'a. Isinii galee nu kanaaf mana banne malee waan biraatiif miti obboleessi keenya lama du'e bara. Lama du'e wallahi lama du'e. Kabajaasi mala rabbi namallee kabajaasi nitti haa godhu namuma akkanatti biyya nama gubee fi argutu gubii namaa dubbata. Kan nyaata isheetti beekte fidu osoo ruuza mana madaamii keessa taa'anii ruuza nyaatanii caffaruu taate osoo gandummaan namarratti duuluu taate yoona nama 100 nama 1000 siira taa'ee silaala kun gandummaa miti kaa waan nama tokkochaa dubbattuuf gandummaa dhiisan wallahi kun dhugaadha bishaan qorraa irratti dhugaa Oromoo nama kabajaa inni kabajaa isin gaafate koota sheer godha taataaf godha namatti sheer godha feemasiin asirraa walfixu warri osoo kadhaa taate mataa ofiitti walfixu martuyyuu osoo kadhaa nama waawayyoo qabu nama beekamu taate achi jala nama beekan teettan inni asii waan nama kanaa dubbatee jennaan kataa ullee akkanaan taa'ee ilaala malee waa dubbataa hin jiru. Please rakkootti wal bira haa dhaabbannu numatu wal qarqaarata bakka feeretti gandummaarraa bilisa taatanii osoo wal bira dhaabattanii mucaaf kun qaata qaba. Gandummaa wal qoodee akka waraabessaa wanyaatu goota gadi garagalchee irraa caffaru ka dhayxalee dhaggeeffadhu abdii warri amma dhufe jechuudha dhaggeeffadhu abdii warri amma dhufe maal ta'e jedhaa jiranii itti waan ta'e micaa maastarii kana qooyi maastarii kana ol galchamee narra dawwalee maan jedhe sirra dawwalee dhugumaan. Jalabuna yona makabata wante utate jalabuna nama urgacha charlata tapi kopliti warri malte master abdi getacho quba qabatani bilbile fi dufay abdi kini ittima bilbil ya bilbil warri malte tani azila demtani ya jetan jechuudha hin qabame wallahi lazim qabame jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ela Oromoo aneeroo inni dawwalullee anaaf godinyaa kiyya keessa jira ture osuma waliin haasofnu itti dhufanii hirribarraa kaasanii isa fuudhanii bahanii hamma baharaa jedhama ijoolleen suudii jirtan hin beektan baharaa jechuun bakka safaaraa bakka namni jaa'iza ta'e eega basmaa bitatee waan hunda waraqaa xumuratee booda bakka namni galu baharaa jechuun kun naannoo Jiddaati. Inni hamma achi nageessaran jedhe inni mubeen amma garuu amma sa'aatii hamma isuma sekendii amma kana bilbila kashafaadhaan kan hin dawwaleefii jiru oosha wayii keessatti ol galchani hattaa mukayyafa illee hin qabu nagu baaranatto araa jedhe aqraacii miila isaa kan ittiin deemu arabiyaa illee hin qabu mucaan immoo ani nama qaamaa yeroo 2 fi 3 ol dhaqee na birallee dhufee beeku ana akkanitti jiraanyi mubee nan beeka waan ta'eefu. Inni mucaan hammaa malee haajame nama ofii isaa taa'ee qabaate malee gattaa amma itti dawwalmee qo'amee jira kenna dhageeffadha qo'amee master qo'y obboleessa kii hin dubbata dhageeffadha ila hundi keessan namni rabbii kan kee sodaattu namni rabbiin sodaattu namni siigalee waan itti amantu laal sodaattu hundi kee viidiyoo kana laayivii kana nama 15 irra share godhi koppiliinkii gati. Laal micaan kuni nama siigalee mubee itti dhiyaatu nama beeku nama siigalee wajjinillee argitanii turtanii viidiyoolee wajjin hojjatee ture kunoo amma waan inni jedhaa jiru gurra keessaniin dhagahu jirtanii isinitti haa himu micaan kuni hundi keessan sheer godha hayyee itti fufu obboleessa kiyya. Kashaafa akka jarri dhagaanu sagalee sii dawwala kashaafa irraa fudhata. Kanuma kashaafa. Hayyee itti dawwala. Mali bini bayi tak jauh sudah segala. Nama femati ini, nama femati ini sharing konten. Isi bakat isi waraba ma video kan liwat link kat datin nama
Si jamma Oromoon kadhatiin osoo mucaan kun kadhatu mucaan kun waan kana keessa ga'e si galee si himiti innuu kadhataa ture kana isin kadhati waan takka itti daawwaliiti maaster nu dhageessisi mee rabbi jedhi ooma inni jedhu sanaa dhagaanii akkasitti bareeda. Sagalee waraabati waliif akkasitti namaaf sheer godhaa isin. Wallahi Oromoon tun namaa miti waqafan billah. Mubee. Nagaata ijoollee nama 300 agarsiitu taane dubbataaran eessa jirta ammati bakkite jirtu sagaleen muka shaafa ijoolleen qabu. Nagama xiqqoo ijoollee. Sagaleen hin dhaga'ama bari sirra cufe moo akkam? Qo'ee wayirra dabarsan ijoollee xirra dadawwalaaran waan ta'eef isaatti illee jirree. Community makkalle abdi Geetaachoo Faartillee share godha copylinki godha hundi keessa. Inna akkasi ijoollee ooshoo ixolla galchanii naan dhaabbataraa jedhaara hammalaasa. Saati ammaati makiinaa keessan jiraa jedha. Bakki baharaa jedhu kana an baharaa kana nan beeka. Safaariitu achi dhaqa warra jaa'iza ta'e isuma ammoo biiroo yeroo hammaa kanatti guyyaa 3 namni dhaqee arguu hin danda'u mubee. Maaliif harri kam isaame jimaata cufaadha, xinnaa cufaadha, guyyaa xinnaa akka naannoo keenyatti xinnaa dhaga. Achi itti aanseellee cufaadha jechuudha. Guyyaa 3f cufaadha namni isaa arguu hin danda'u bakka sanatti. Sinii galee baharaa jechuun bakka namni jaa'iza bayya safaruudhaan taa'u sana jechuudha. Hagumammoo guyyaa 3 kana namatti aanu malee mubeen jiraachuu hin danda'u qophaasa. Ani waan ofii kiyyaa beekuuf jechuudha itti dhaqee. Innaa akkana bakka jirtan sagalee taa'afi sa'aatii ammaa osoo illee baharaa hin qaqqabne ammuma koominitiin makkaa hundi jira akka deeman dawwaleefiin kee isheen ajiibi akka bu'aa koominitiin isaan illee namni dawwalee beeyte ati amma cufiitii itti deebisi gubbaan itti dawwaleeti. Irraa cufi maaster nama itti dawwalee amma laal dhageeffadhu laal Oromoo dhageeffadha. Amma boota inni geessan kun harabiyaa isaa sanillee fuuneefi. Harabiyaa illee qabu aqraacii illee isa kan harkaan dhaabbatee deemu sanallee qabu zimbilee akkanumatti hin deemee jedhe hatta sardama kabajaadhaan illee nan fuunee jedhe akkanuma dhukkubsataa tokkotti nan fuunee jarumti Mustafaa deemu jennaanuma shaanxaa kiyyallee waman fudhadheeyyuu waan hin dhiiseyyuu hin beeku. Jawaaluma kiyya bakka dhuunfadhuuf dhiisullee hin beeku. Ammoo jara jawaalan harkaa fudhatani wassafachuullee hin danda'u jedhe wassafachuu jechuun bootuman jiruyyuu himachuu hin danda'u. Wallahi isuma hammaa kana bakka deemtu akka dhaabbattu lookshiinan irra ergina lookshiinan harka ergina lookshiina bakka geegeetti lookshiinan irra ergar hagammaa jechuudha. Himachuudhaallee hin danda'u. Isumaayyuu kabajaadhaan nan fuunee jedhe natti dalgisanii wallaahi kunoo sagalee isaa waraabees hin jala of jala gadhiisee hin jira. Namoonni 300 wayii jirtan kun dhaqxanii dhaggeeffachuu dandeessan. Kabajaadhaan nan fuunee jedhe. Kunoo ani aga uwwalee qabullee almusana yuufaneeru jira. Koi master bakka inni rafutti mana yaalaa sanitti dhaqanii mootummaan dhaqxeetumaan oluma kayyattee akkuma kunoo yaani nama kana itti seenanii qabanii fuudhanii oluma kayyanii osoo agaraa isaa fudhatanii fuudhanii deemaniini. Ela akkana jedhe Mustashfaan qaata inni Mustashfaan qaata waraqaa isaa xumuratteettaan Mustashfaan sun kan gilleeti sii galee Mustashfaa gilleeti. Erga waraqaa jara bira xumurate bakka jarumatu itti kenne hamma warra Mustashfaa sana xumuratteetta ka'e jedhanii shiraani wanti jin beekta silaayyuu 100% shira wanne kun. Innaa gaditti baasanitti kennanii. Akka mootummoonni dhufan kun firmoo yookaan namitti makiinaa sanatti duraanis warri as faraarraa ture warri hingalaattaa hadha qabamta guyyaa hedduu akka inni gabbee dubbate hundi keessanuu dhageessaniitu viidiyoo isaa jalatti himataa ture warri as faraarraa ture sunis mootummoonni warruma isaa amma taananu kana fira jara makiinaa abbaa makiinaa sanaan miila isaa irraa kutanii. Eshi amma waan kana neeratti qayyaranii fi galuun danda'u inni qaamaa miidhamaadha. Akkuma beekamu neeraa soo kafalan irraa galchuu hin danda'ani waan namicha awwaala inni bira miidhame sanitti dawwalanii furmaan hin argamu. Kuni shiraa waan dhageeffadha laal warri mana hidhaa jira jetta bada warri mana Mustafaa jira jettan mana Mustafaati mootummaan dhuftee mubeelutti irraa muramte qabdee deemtee ni kuno bakka oowwaa geessanii bakka mukayyamni hin jirre geessanii jedhaa jiranii gurgurra keessanii dhagaan jirtanii warra amma dhufe kana nagaafatu kana jira warra qoomantii. Abdi hin gaafat ani bar gaafi ani hin beekaa ani maal ati faamen jira ani amma jedhe namichuma makiinan isaa manumanni biratti namichu biratti miidhame kana gaafatanii namni kun shiraan ba'e malee mootummaan naqee
nama kanan fuudhu jechuun yeroo baay'ee waan neerallee waan dubbatanii fi innis nama warqata hin qabneef ofirraa baasani kun daruurii beekamaadha. Sila kana ta'eef namicha kanatti dawwalanii Kamaal fa'aa Kingi Kamaal fa'aa namicha kanatti dawwalanii gaafatanii furmaaniin argamuudha. Namni lakkoofsa isaanii qabu isaan gaafate kanas neeraa irraa kafalanii galchan. Achitti cinqamurraa neeraa irraa kafalamee hanga inni neeraa irraa kafalamu nama godhaniif nama isa qarqaaru jechuudha. Namni kun gara itti socho'uuf hin qabu. Laali dhageeffadhu obboleettitiya. Laal fakkeenyaaf Kingi Kamaal Abdallaa fa'aa wanni gootuuf takkatti hin jiru. Yoo garuu sanuu gara mootummaatiin gara mootummaa Itoophiyaatiin gara imbaasiitiin ta'e malee biyya kana hin beeyna. Namni tokko waraqaa yoo hin Namni waa qabaatin gochuuf danda'u akka ammaa kanatti kominitee makkaa keessaa ishee Najiib tokkittidha. Isaan dura bu'aa dhallee warra community qofa malee. nama sagaleen isaanii dhageettii qabullee garuu isaan amma nannaqaa jedhaniiru. Narra dawwalaa rakkara irraa kaasi mee. Kamaaliin galchi qaama Kingi Kamaal ni beekaa har'a qamachii faanii qaba warra. Hin dhufne azal.